Ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftoota Afrikaa Samsung nageenya keenya bakka jirtan hundatti isiniif qaqqabu. Tole barnoota keenya kan har'aa keessatti jechuudha jiip WhatsApp yeroo dheeraadhaaf update nuuf ta'uu dide nu rakkisaa ture jechuudha. Tokkoon qabadhee dhufee jira jechuudha. Egaa jiip WhatsApp keenya kan har'aa keessatti jechuudha. Jiip WhatsApp yeroo duraatiinis wanti isa adda godhu jira jechuudha. Akkasuma jechuudha wantoonni garaagaraa kan isarratti update tahee dabalamee dhufes hedduutu jira jechuudha. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha jiip WhatsApp kana akka irraa fayyadamtanii irraa gammaddan abdii qaba jechuudha. Garaagarummaa jiip WhatsApp kaanitiinis hedduu qaba. Akkasuma normaalaanis walitti dhufan hedduu garaagarummaa guddaa qabu jechuudha. Kanaaf jiip WhatsApp kana warroonni hedduun keessaa na gaafatanii liinkii isaa isiniif ergee jira. Akkasuma immoo jechuudha kanneen osoo hin gaafatin fedha keessan yookaan immoo fedha jiip WhatsApp kana fayyadamuu qabdanis yoo jiraattan jechuudha. Viidiyoo kana daawwachuudhaan jiip WhatsApp kana salphatti update gootanii akka irraa fayyadamtan yookaan akka itti fayyadamtan isinin jedha. Jiip WhatsApp kana iddoon isin argattan descriptionii viidiyoo kana jala isiniif kaaha. Salphatti descriptionii viidiyoo kana jala ilaaluudhaan buufachuu dandeettu isinin jenna. Tole kanneen gama channel Afrikaa Samsung haara dhuftan yoo jiraatan channel Afrikaa Samsung subscribe godhaa isinin jedha. Akkasuma viidiyoo keenya kan daawwattan like share gochuudhaan hiriyoottan keessan biraan akka nuuf geettan isin beeksifna jechuudha. Tole jechuudha jiip WhatsApp kana jechuudha fayyadama isaa isinitti himee har'atti xumuruu baadhus viidiyoo itti aanu keessattis jechuudha bal'inaan kan walitti deebinu ta'a jechuudha. Har'aaf egaa hordoftan keenya jechuudha jiip WhatsApp kana akkuma buufatanii xumurtanii jechuudha. Al tokkoof jiip WhatsApp kanarra ni galtu jechuudha. Egaa jiip WhatsApp kanarra erga haala kanatti galtanii booda maal gootu jechuudha. Sarara sadan kanarra ni dhuftu jechuudha. Sarara sadan kanarra erga dhuftanii booda maal gootu iddoo jiip WhatsApp jettu kanarratti kilik ni gootu jechuudha. Tole sana booda jechuudha wantoota hedduu garaagaraa sirreeffachuudhaaf privacy and security iddoo jettu kanarratti al tokkoof kilik ni gootu. Egaa hordoftootaan jechuudha asirratti jechuudha wantoota muraasa qofa kan isinitti agarsiisuu barbaadu jechuudha. Kanneen isinitti agarsiisan kanneen hafaniif jechuudha viidiyoo itti aanu keessatti bal'inaan walitti deebina jechuudha. Maaliif viidiyoon kana yoo kan dheeressu tahe namoonni ilaaluu ni hafata. Akkasuma jechuudha wantumaan isin ilaaltan sunu isiniif hin galu yookiin ammoo isinitti baay'ata jechuudha. Kanaaf gaggabaabsinee ilaalla jechuudha. Kanaaf egaa hordoftootaan keenya jechuudha iddoo kana erga dhuftanii booda maal gootu fakkeenyaaf online jechuudha online staataa keessanii iddoo kana cuftanii dhoksuu dandeettu jechuudha. Fakkeenyaaf haala kanatti staataa yookiin ammoo online staat kan jedhu kana jechuudha. Online staat iddoo jedhu haala kanatti dhoksuu dandeettu jechuudha. Egaa hordoftootaan keenya jechuudha haala kanatti dhokfachuu dandeettu. Inni fakkeenyaaf privacy jechuudha. Privacy contacts fakkeenyaaf change privacy contacts settings qaba jechuudha. Kun fakkeenyaaf wanta garaagaraa kan inni as jalatti isiniif fidu jechuudha. Fakkeenyaaf hard blue sticks fi akkasuma immoo hard second stick hard blue microphone fakkeenyaaf kanneen garaagaraa guuttachuu dandeettu. Akkasuma immoo jechuudha kanneen hunda fakkeenyaaf cufuu yoo barbaadan ofirraa hidhuu yoo barbaadanis haala gaariidhaan ofirraa fayyadama isaa ugguruu dandeettu jechuudha. Fakkeenyaaf taayipii fakkeenyaaf yogguu namni isiniif barreessu akkasuma riikoordii garaagaraa isiniif ergu akka namni hin argine yookiin namni sun akka sagaleen sun bira geette yookiin ammoo waan isin ergitaniif san irratti buututti barreeffama isin barreessaa jiraachuu fi barreessaa jiraachuu dhabuu keessan akka inni hin argine gochuudhaaf haala kanneenitti dhoksuu dandeettu jechuudha. Egaa hordoftan keenya fakkeenyaaf kanneen sanneen lamaan dhoksuudhaaf haala kanatti hard taayipingii fi akkasuma immoo hard riikoordingii jechuudha. Kanneen lachuu akkanatti kanneen hunda irratti guutanii akka filannoo keessaniitiin kanneen filattan kanneen barbaadan dhoksuu dandeettu jechuudha. Inni keessumaayyuu baay'ee namatti tolu fakkeenyaaf kan guruppiis haala kanatti inni dhokfitu haala kanatti kan guruppiis dhoksuu dandeettu jechuudha. Dhoksuu dandeettu jechuudha. Egaa hordoftootaan keenya fakkeenyaaf haala kanatti irratti guutanii ni dhokfattu. Egaa sanduuqota kanneen hundarrattuu haala kanatti guuttanii jechuudha. Okay jettuuni
Fakkeenyaaf wantoonni garaagaraa kan inni keessumaa baay'ee namatti tolu jechuudha. Customer privacy fi akkasuma immoo jechuudha huukaan kool miidha jechuudha. Fakkeenyaaf wanni hedduu jiib waasaapii kanarra natti toles iddoo kanarraa jechuudha. Privacy kana jala yogguu galutti huukaan koolmii fakkeenyaaf eenyutu akka isiniif bilbiluu danda'u jechuudha. Kan isin filattanii abbaa barbaadan yookiin ammoo nama barbaadan kan isin filachuu dandeettan jechuudha. Fakkeenyaaf jechuudha everyone kan namni martuu isiniif bilbiluu danda'u my contacts akkasuma immoo my contact accepts select contacts fi no body dha jechuudha. No body kanarra yoo keettan namni tokko isiniif bilbiluu hin danda'u. My contacts kan yookaan immoo hariiroo yeroo baay'ee walitti qabdanii lakkoofsa keessan qabu ta'e hariiroo yeroo baay'ee waliin qabdantu isiniif bilbiluu danda'a. Akkasuma immoo jechuudha my contact accepts ammoo kan nama hariiroo isiniin qabu hariiroo qabu santu isiniif bilbiluu danda'a jechuudha. Select contacts dha jechuudha. Filannoo fakkeenyaaf select contacts kunis jechuudha. Akkuma wantoota kanneen fakkeenyaaf my contact accepts kanan kan inni walitti dhiyaatu jechuudha. Fakkeenyaaf nobody kanarra yoo kaawwattan jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti yoo guutan namni tokko isiniif bilbiluu hin danda'u jechuudha. Gama bilbilaatiin yoo ergaalee meeseejii taate malee jechuudha. Kanaaf haala kanatti guutachuudha qabdu isin jenna. Egaa hordoftootaan keenya jechuudha viidiyoo har'aa kana keessatti jechuudha akkamitti akkasiin privacy jalatti jechuudha wantoota hedduu guutan kan isinitti agarsiisa jechuudha. Asirra gabuudhaan ammoo jechuudha fingerprintii kana guutachuu dandeettu, paatarniin guutachuu dandeettu, piiniin guutachuu dandeettu. Security haala salphaadhaan waasaapii keessan qofa aappii kaawwan keessaa kophaa baaftanii kan isin hidhachuu dandeettan jechuudha. Tole egaa hordoftootaan keenya jechuudha haala kanatti hidhattu. Fakkeenyaaf al tokkoof yoo isinitti agarsiisa jechuudha change pattern kan jedhu kanatti al tokkoof yoo kilik gootan haala kanatti patternii isin filachiisa. Patternii haala kanatti guutuudhaan jiib waasaapii yookaan ammoo waasaapii kana yogguu baatanii seentanii privacy yookaan ammoo qulfii akka isin gaafatu yookaan ammoo patternii akka isin gaafatu taasiftanii jirtu jechuudha. Tole egaa hordoftootaan keenya jechuudha barnoonni keenya kan har'aaf qabannee dhufne kana fakkaata. Hanga barnoota biraatiin deebinee wal geenyutti nagaatti isiniin jenna.